yuutuubaroonni Harargee Muktaar gara Harargee jadiid sukuu imallaaniin sapiraayizii addaa godhanii jadiid akkasuma mukaanus guddaa takka galatooma jenna. Muktaar dhugumatti jaalalaaf kabajaa jadiidii qabu ibsuun isaa hedduu takka itti dhagame baay'ee takka na gammachiise. Akkasuma haati manaa isaallee caaltuun baay'ee takka gammadde jechuudha. Kun hiciitii miliqee baate maaliif jettanii caaltuun jadiidin akka dhaqee dhiifama gaafatu maatiin Muktaarillee hedduu takkatti gammadan jechuudha. Maaliif mucaan kun nama nu duuka tadhaabee nama nu duuka cinqamaa ture dhayxee dhiifama gaafatu malee jedhanii gara Harargeetti imalee Muktaar jadii dhiifama gaafachuuf araarfachuuf hiriyyummaa isaanii jaalala isaanii duraan isan deebisuuf Harargee godha jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaa jamaa Abdulkeer hordoftoota kabajamtoota kiyya guddaa takka galatooma arroonni laayikii gootanii sheer gootanii hamaamaatitti na jajjabeessaa jirtan ulfaadha isin jechuu barbaada. Ammallee laayik gochuu sheer gochuu sabskiraayib gochuu mee akkaan jajjabaadhe akkaataa itti jiru anatu beeka jechuudha. Akkaataa viidiyoo kana itti isin hojjechaa jiru dhugaa dubbachuun please laayik godha. Dadhabbii hedduu keessa yeroo dhufutti halkan sa'aatii hirriba kiyyaa gube akkasitti viidiyoo hojjedha jechuudha. Sababni isaallee viidiyoon ba'uun illee xiqqoo natti ulfaatee anaaf illee du'aa godhaa rabbii kiyya galanni haga alhamdulillah illee xiqqoo haalli fayyaa wal makaadha. Alhamdulillah rabbil aalamiin rabbiin galanni haga isin jechuu barbaada. Kanaaf wantoonni irra dubbachuu barbaadu waa'ee Muktaarii fi akkasuma mootiyyuu jadiid jechuudha. Dhugumatti Muktaar jechuun akkasuma maatiin Muktaarillee caaltullee haa ulfaattu. Muktaar gara Harargee akka imalu taasisanii isarraa ka hafee Muktaar Harargee malee Harargee ka imali sapiraayiz ta'e hedduu takkatti baay'ee namatti tola. Ijoolleen Harargeellee baay'ee akkasuma mukaanusis akkasuma mallee abbaan kaanusis hedduu takka ulfaadha isin jechuun maaliif namni tokko beektaa wal jaalala yeroo walii qabaate kabaja. Yaani jaalalli isaanii hedduu takka ijoollee Yaman hedduu wal jaalatti dhugumatti waan hin beeku. Amma erga ijoollee namoonni yaada qaban keessaa ba'anii xiqqoo buburcamaa lallaaqamaa jiran malee hedduu takka namatti tola jechuudha. Isuma dhugaa dubbachuu. Kanaaf Muktaar jadiddeeffachuu irratti baay'ee takkatti gammadee sababa hiriyyummaan kun akkam akka ta'e namoonni walirraa baratan jechuu fakkeenya namoonni tokko tokko dantaa isaati jedhee itti dhiisuu danda'a jechuudha. Maaliif bakka hin jiraa miti akkanumatti Muktaar immoo lafa dheeraa kana deemee jadiid maal akka duuka ta'aa ture waan duuka dabarsaa ture jadiid akka mana isaaniitti maatii Muktaar jaalatee waan sanillee ishee jedhee garuu piraankiin sunis piraankilee ta'u garuu jadiid maatiin kun maatii jaalalaati jechuuf ishee jedhee haati manaa isaallee kaafii alleen lakki dubbiin kun hin taatu ka jedhamu Muktaar gara Harargee malee waan hedduu takka namatti hiriyyummaa jechuudha kana gootu. Otoo namoota tokko tokko ta'ee wal darbee walirraa fagaatee maal jedha jechuudha. Wallaahi ana akka mataa kootitti bakka hiriyyaan hamma dhimma bakka akka jadiidin jira jedhee yaadin jiru. Dadhabbii hedduu hojii dadhabee jira jechuudha. Muktaariin duuka yeroo duraa sababa kanaan Harargee imalee maatii jadiidis akkasuma warroota yuutuubaroota duraa waliin argine illee wal argee namni rabbiin kun guyyaa wal argaa jedhame nama kamiinuu addaan fagaatan illee wal argan jechuudha. Kan lafa fagoo jiru illee rabbiin kaleessuu danda'a jechuudha. Hammanuma jechuudha. Haadha kaanus fa'aan yaani mustariyaa fa'aan yeroo dheeraa addaan turanii jiran odoo waliin arganitti waggaa sadaffaa ta'e lammaffaa ta'e kan. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf hedduu takka waan namatti tolu. Muktaarii fi Muktaar jadiidin araarfatu isaanii mee nuti jara kanarraa maal baranna wanni isin barattan maali? Ana kootitti bakka na gammachiisa. Nama tokko hiriyyaa gaarii qabaatu irratti bakka sirrimatti na gammachiisa jechuudha. Ijoolleen tuni lamaan amma akkasuma hin jiraa miti kuulanii firoosaa fudhatanii shamarran keessaa Muktaariif jadiid ijoolleen kun fakkeenya namaa ta'an jechuudha. Akka kootti nan dinqisiifadha nan ajaa'ibsiifadha jechuudha. Jaalallii fi kabajaan isaan walii qaban yegguu wal jaalattan yegguu hiriyyaa godhattan kutuu odoon taane hamachuu odoon taane mistira isii fuutee bakka biraa fiduu odoon taane hiciitii wal baasu hiriyyaa jechuun bakka hiciitiin inni guddaan kan walii duutu hiriyyummaa namni gasi amanu waa'ee kee keessa kee yoo walitti himatte keessi kee sun akka bahe alambaanitti hubadhaan akka yaatti namoonni kanaaf wal jaalatan nama hedduu hiriyyaa hedduu qabaatte. Hiriyaa iddoo san keessa taate qabdu takka yookiin lama qofa. Isiin sun kan ciitii keetiin duutu. Bakka kamistira kee hin baafne kamistira kee oduu asiin xiitiitti naqan asillee hin baafnetu hiriyaa jechuun akkas jechuudha. Jadiidii kuulanii rozaa jarreen kun
icciitii ani walii qabanii deeman jechuudha. Kana fakkaata. Maaliif namni tokko iimeelii ofii yeroo wal bira kaa'atu namoota amantu malatti amma fakkeenyaaf yoo rakkatti hamma feetettee yuutuubara tokko yoo rakkatee jedhe nama akkamiiti kenna nama sammuu isaa bal'aa nama cimaa nama hidhiyaanin jiraa miti nama iimeelii namaa san jijjiiruu hin dandeenye nama gaarii san akkasitti hubadha akkasi. Namoonni akkanaa kun immoo amantummaa qaban namoonni sammuu isaanii babal'aa jira namoota akkana namni hiriyyaan amma iimeelii ofii ol baasapoortii ofii ol biraa qabaachuun Jadiid Muktaar akkas Roozaa fi kuulanii akkas kuni maal inni ree jaalalaa fi wal amantummaa qabaachuudha. Inni icciitii walii baasuudha. Namni amma yeroo ammaa kana keessatti hin jiru. Gingilchaan beeytanii miti bakka gingilchaa jechuudha nama yeroo ammaa kana keessatti. Kanaaf hordoftoota kabajamtoota keenya wantin isiniin jechuu barbaadu. Walii du'aani jecha walii du'a jecha walii dhiisu dhiisa yoo hiriyaa aqlii qabaatu taate bari jirti hiriyummaan shamarran illee dhiiraaf ka gaarii taatee deemtu jira ka badaa deemtee taatu jira kammaan shamarran dhiirummaa akkuma dubartiititti icciitii walii dhiisan hedduutu jira jechuudha. Lafa kanarratti anamma akka yaada kootiitti dhiironni hedduu mistira namaa qabatan. Garuu mootuu shamarran hin qabatan. Akkasumas jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyyaa waa'ee Jadiid Muktaar walitti deebi'uu isaanii baay'ee takka gammadee alhamdulillah rabbil aalamiin sababni isaallee Jadiid jechuun nama miskiina Muktaar illee nama miskiina nama wal daddarbaa hin qabne nama wal hama hin qabne nama icciitii ofii walii qabee deemuudha nama yuutuubii ofii wal biraa qabuudha. Aaroorraa kan ka'e Jadiid yuutuubii isaa Muktaar irraa jijjiirate garuu immoo ammaaf akka deebisu abdii qabna. Jadiid immoo yoo viidiyoo gadhiisuu dhiisee jira ni aaridha. Inshallah viidiyoo haaraan akka dhufu abdii qabna. Viidiyoo keenya laayik godhaa, sheer godhaa, sabskiraayib godhaa, yaada keessan nu barreessaa. Piliis nu jajjabeessaa. Hamma dandeettanitti jabaadha. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaatti.